Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan akka isaatii bakka jirtanitti nagaan sin gaafadhaa maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barumsa walqabataa karaa tiiktookii darbaa kan jiru dubbii Kiristoos kutaa 9ffaa guyyaa darbeedhaan gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos eenyudha jechuudhaan jalqabne ilma Waaqayyoo jennee qabxii jalqabaa ilaallee akka adda baay'ee beekama. Ilma Waaqayyoo gaafa jennu ilma amalummaa Waaqayyoo kennaadhaan kan argame osoo hin taane nuti guyyaa irraa kiristaanonni hundi keenya mucummaa Waaqayyoo mucummaa Sillaasee ni qabna. Ijoollee Waaqayyoo ijoollee Sillaaseen jedhamna. Inni kun kennaadhaan kan nuuf kennamedha. Iyyasuus Kiristoosiin ilma Waaqayyoo yoo jennu ilma amalummaa abbaa irraatu addunyaa dursee kan dhalate abbaa irraa kan dhalate abbaan otoo isan dursin abbaa irraa osoo hin xiqqaatiin abbaa wajjirraan wal qixa ta'etu yeroodhaan osoo waliin dursin abbaa irraa kan dhalate ta'uu isaatiin ilma Waaqayyoo jedhamaa jenneerra. Qabxii lammaffaa guyyaa irraa immoo Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhuudhaaf waaqa amalummaatii kan jedhu itti fufnee barannaa jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos waaqa amalummaati. Galanni isaaf haa ta'uti inni foon uffachuu isaatiin waaqa xiqqoo yookiin immoo warreen dursanii duran raajota keessaa tokko yookiin immoo qaama biraa kan kadhatu inni kan biraa ta'e kan jedhamu miti jechuudha. Isaan kun hundumtuu isaaf kan dubbataman miti. Inni foon uffachuu isaatiin amalummaa waaqummaa isaa akka inni hin gadhisne barumsa keenya kutaa darbeedhaan ilaallee irra waan ta'eedhaafidha. Foon uffatee addunyaa foon uffachuun isaa fayyina addunyaafidha. Addunyaa kanaaf addaam lammaffaa ta'uutiin cubbuu addaan balleessana addaamiif kaasaa kaffalee fayyisuudhaafidha malee amalummaa isa jalqabaa gadhiisuudhaafidha miti. Kana yeroowwan baay'ee kaasaa turreerra. Waa'ee amalummaa waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kana egaa kitaaboleen qulqullaa'oon haala sirriitti qabatanii kan jiranidha. Barsoonni mana kiristaanaa keenyaa beektonni abbootonni caqasa qabachuudhaan hiikkaa isaaniidhaan sirriitti bal'isanii kaa'aniiru. Nuti isaan kana gaggabaabsinee kitaaboleen qulqullaa'oon waa'ee amalummaa waaqummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos maal akka isaan jedhan ni ilaalla jechuudha kakuu lamaan keessaayyuu. Kan jalqabaa kakuu moofaa keessaa ilaallu kakuu moofaa jechuun egaa Kiristoos osoo hin dhalatiin jechuun fooniin haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee osoo nama hin ta'in dura waa'ee waaqummaa isaadhaaf iddoo dhufee dhalate jechuudha. Dhalatee yeroo dhalatu ganaachuudha. Yeroo dhalatu maal akka inni jedhu waaqummaa isaan gadhiisamoo hin gadhiisu kan jedhu isa laalla malee waa'ee isaa kan dubbatame hundumaachuu koo bitatti kan ilaallu. Dhufeen dhalataa yeroo dhufee dhalatu kan immoo maadha inni kan jedhu isa jecha kan ilaallu jechuudha. Kan jalqabaa raajii Isaayyaas boqonnaa 9:6 kan barreeffame mucaan nuuf dhalateeraadha. Mucaan kun isa dhagaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Ganaa 700 kan jiru Isaayyaas raajiidhaan arguudhaan dubbachaa jira. Argeetu maal jedhaa mucaan nuuf dhalatee ilmis nuuf kennamee humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Ilaala humni mootummaa isaa gatiittii isaa jira. Maqaan isaa maal jedhamaa? Gorsaa jedhamaa. Kan biraa dinqii jedhamaa. Kan biraa waaqa jabaa jedhama jechuudhaan dubbata. Waaqa jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa jedhamee waamaa jechuudhaan dubbataa jiru. Kanaafuu isaan kun hundumtuu maqaa isaatiin waaqa jabaadha. Inni dhalatu kun Kiristoos
ilmi waaqayyoo kun waaqadhaa jechuudha. Kun waaqummaa isaa agarsiisaa jira. Kan lammaffaa akkuma kanaa Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2tti kan barreeffame Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 2tti ni arganna. Yaa boqonnaa lakkoofsa 2 dubbisnee nu ga'a. Waa'ee raajii dhalannaa Kiristoosiif kan barreeffamedha. Ati yaa Beetlehem kutaa Efraataa, ati magaalota Yihuudaa keessaa ishee xiqqoodha. Si keessaa garuu ba'umsi isaa durii kaasee kan bara baraa kan ta'e. Durii kaasee kan bara baraa kan ta'e. Ba'umsaa yoo durii kaasee kan bara baraa yeroo kamittuu kan jiru jechuudha. Israa'eliin kan bitu bitaa Israa'el. Israa'el jechuun ijoollee waaqayyochaa. Ijoollee waaqayyoo hundumaadhaan kan bitu isaaniif waaqa isaanii kan ta'u si keessaa naaf ni ba'a jechuudhaan dubbata jechuudha. Kun waaqummaa Kiristoosiif bara barummaa isaadhaaf kan barreeffamedha. Inni ba'u kun inni dhalatu kun kan biraa miti. Durii kaasee bara baraadhaaf kan jiru sumadhaadha. Inni immoo ilma waaqayyoodha. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudhaan waaqadha. Kan biraa raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 3 kan argannu Mikiyaas hin taane Milkiyaasidha. Kunoo ergamaa koo nan ergaa karaas dura kooti ni sirreessaa. Gooftaa isin barbaaddanis akka tasaa mana qulqullummaatti ni dhufachuudhaan dubbata. Kun raajiidha kunis. Ergamaa kun erga kan jedhu Yohaannis Cuuphaadha. Karaas dura kootii ni sirreessa kan jedhame Iyyasuus Kiristoos dubbachaa jira. Karaa dura gooftaa keenyaatti akka inni sirreessu jechuun amantaa namootaa gara gaabbiitti kan isaan waamu kana yaa'u Yohaannis Cuuphaa isaatiin gochaa tureera. Kana booda gooftaa isin barbaaddan eenyu Iyyasuus Kiristoos jechaadha. Gooftaan inni isin barbaaddan akka tasaa mana qulqullummaatti ni dhufa jechuudhaan dubbata. Innaa kun waa'ee Kiristoos waaqummaa isaadhaaf kan dubbatamedha jechuudha. Kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo baay'eetu jiru. Muraasa qofa kaasnee dabarru. Kan jalqabaa wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1ffaarratti jalqaba jechatu ture. Jechichis waaqayyo bira ture. Jechichi maal ture? Waaqayyo ture. Jechi kun dhufee nurra bulee foon uffatee lakkoofsa 14 gaafa dubbisnu. Innaa foon uffatee kan dhufe ilmi waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos waaqayyoodha jechuudha. Akkasumallee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irratti Kiristoos waa'ee isaadhaaf akkas jedha. Dhugaan isiniin jedha. Abrahaam osoo hin dhalatin ani nan jira jedhe. Ani nan jira. Ilaala. Kan naa agartan kun kan biraa miti. Ani waaqayyoodha. Abrahaam dursee kan ture isuma dhufe malee kan biraa jijjiirame mitiidha. Kanaaf Kiristoos ilmi waaqayyoo kun foon uffachuu isaatiin kan biraa osoo hin taane durseema kan jiru sana waaqayyoodha jechuudha. Akkuma illee abbaa duukarra waaqummaadhaan tokko ta'uusaa gaafa agarsiisu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti aniif abbaan tokkodha jechuudhaan dubbateera. Aniif abbaan tokkodha. Waaqummaan tokko waan ta'eef waaqa tokko qabna isadha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 kaasnee dubbisnee ni arganna akkuma kanaatiin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 kaasnee hanga 14tti. Kiristoos akkas jedha. Kan inni isiniif raawwadhe hubattaniittu duuka boonsaadhaan erga miila dhiqee booda jechuudha. Kan inni isiniif raawwadhe hubattaniittu isin barsiisaadhaaf gooftaa naan jettu akkasuma waan ta'eef gaarii jettanii maal waan ta'eef akkasuma barsiisaas gooftaas waan ta'eef jechuudhaan Kiristoos gooftummaa isaadhaaf waaqummaa isaaf dhugaa dubbataa jechuudha. Egaan ani gooftaadhaaf barsiisaa ta'ee miila keessan yeroo dhiqe isinis immoo walii keessaniidhaan miila keessan walii kun isiniif ni ta'a jechuudhaan dubbata. Ani maal ta'e gooftaa ta'e barsiisaa ta'e jechuudhaan dubbata waaqummaa isaa haala kanaan Kiristoos dubbateera jechuudha. Kan biraallee wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 yoo ilaalle Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee deebise. Toomaas du'aa ka'uu Kiristoos ammoo dadhabeetu Kiristoos torbee tokko booda gaafa mul'atu harka isaa cinaacha gooftaa keenyatti galchee yeroo waaqummaa isaa bare maal jedhe isa ta'uusaa yeroo baru maal jedhe gooftaa koo waaqa koo jechuudhaan deebise. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ante akkamitti akkas na jettan jenne. Ani waaqa miti, ani gooftaa miti hin jennettu maal jedhe wanta na agarteedhaaf na amante. Waaqummaa koo gooftummaa koo na agartee na amante. Ndi'uu kana gochuu keetti immoo qajeelonni warreen osoo nan argin na amanan sirra ni caanu jechuudhaaf immoo osoo nan argin kan amanan qajeeltotadha jechuudhaan mul'atu dhufe. Kanaaf ani gooftaadhas waaqadhas jechuudhaan mirkaneesseera jechuudha. Kan biraas ergaawwan keessaa ilaaluu dandeenya. Ergaa gara Roomaatti argame boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti sagalee waaqayyoo maal jedha? Kiristoos isaan keessaa foon uffatee dhufe. Innis waan hundumaan ol kan ta'e waaqa bara baraati. Maalidha? Waaqa bara baraati. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 ilmi waaqayyoo akka dhufe dhugaa kan ta'es akka beeknuudhaaf laphee akka nuuf kenne ni beekna. Dhugaas kan ta'e
isaan jirra. Innis ilma isaa Iyesuus Kiristoosidha. Inni Waaqa dhugaa fi jireenya bara baraadha jechuudhaan immoo dhaabbachise. Eenyu Iyesuus Kiristoos? Waaqa dhugaadhaaf jireenya bara baraadha. Saala kanaatiin kitaabni qulqulluun dubbataa jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:8 irraa ilaallu. Bulchitoota addunyaa kanaa keessaa tokkollee ogummaa kana hin beekne. Beekan osoo ta'anii gooftaa kabajamaa hin fannisan turan. Eenyuun gooftaa kabajamaa? Kan fannifame Iyesuus Kiristoosidha. Inni immoodha gooftaa kabajamaa Waaqayyoodha jechuudha. Akkuma kanallee Tiitoo boqonnaa 2:13-14 yoo ilaalle abdii keenya isa eebbifame innis mul'achuu guddicha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos. Maal keenya? Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos. Ilmi Waaqayyo Iyesuus Kiristoos gooftaadha, fayyisaadha, Waaqadha jechuudha. Eeggachaa mataa keenya bituu fi qajeelummaan Waaqayyoon fokkaachuunis bara kana haa jiraannu jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ni dubbatanna. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos jechuudhaan haala kanaatiin qulqullichi Phaawulos waaqummaa Kiristoos barreesseedha jechuudha. Kan biraan mul'ata boqonnaa 1:8 irratti gooftaan keenya yeroo dubbatu maal jedhaa? Kan tureef kan jiru, kan dhufeef kan dhufu hunda kan bitu Waaqayyo gooftaan Alfaa fi Omeegaan anadha. Eenyu? Waaqayyo gooftaan Alfaadhaa fi Omeegaan anadha. Jecha isaadhaan dubbachaa jira. Wangeelaa akkuma kanallee mul'ata Yohaannis boqonnaa 21:5-7 yommuu ilaallu Alfaa fi Omeegaan jalqabniif dhumni anadha. Kan dheeboteedhaaf burqaa bishaan jireenyaarraa ani nan kennaafi kan mo'atu kana ni dhaala. Anis Waaqan isaaf ta'a. Iyesuus Kiristoosidha koo. Maalin ta'aaf? Waaqan ta'aaf jechuudha. Waaqummaa isaa dubbata. Kan xumuraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:18 akkuma kana du'een ture kunoo bara baraa kunoo baraa hanga biraattis jiraataadha ani jechuudhaan. Bantuu du'aadhaaf Si'oolis nan qabachuudhaan dubbata. Ingirii bara amma biraatti kan jiraatu Waaqayyoodha. Innaa Kiristoos du'een ture eeyyeen amma garuu bara hanga biraatti jechuudhaan dubbachaa jira. Waaqummaa isaadhaaf isaan kun baay'ee xiqqoo kan ta'an kitaaba qulqulluu kan funaanne ibsitootadha jechuudha. Akkuma kanallee kakuuf moofaaf kakuu haaraa wal qabsiisnes ilaaluu dandeenya yoo barbaachise. Kakuu moofaatti kan dubbatame kakuu haaraatti yeroo raawwatu ni arganna. Fakkeenyaaf faarsaa 49 hammattuu keessatti faarsaa 50:3 maal jedha? Waaqayyo ifatti ni dhufa, Waaqni keenya ni dhufa, hin callisu, ibiddis dura isaatii boba'achuudhaan dubbata. Egaan Waaqayyo ni dhufa kan jedhu kun eenyudha? Iyesuus Kiristoos dubroo Maariyaamirraa samiirraa gadi bu'ee foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbufachuudhaan kan dhufe isa qofaadha. Waaqayyo ifatti dhufa kan jedhu jechaadha. Tokkos immoo dhufaatii kan lammeffaati. Dhufaatii lammeffaas Iyesuus Kiristoos maal jedheera? Dhugumatti nan dhufaa ilaalaa akkuma turichaan hundumaadhaaf gatii isaa nan kennaa jechuudhaan dubbateera. Deebi'ee kan dhufus isadha jechuudha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos maal jedhameera? Waaqayyo jedhamee kakuu moofaatti kan dubbatame kakuu haaraatti immoo mirkanaa'ee argannaa jechuudha. Akkuma kanallee kan biraa yoo ilaalle maal jedhaa kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu hojii duukaa buutaa boqonnaa 1:9 waa'ee ol ba'uu gooftaa keenyaa dubbata. Isin biraa gara samiitti osoo laaltanii akkuma ol ba'e deebi'ee ni dhufaa jedha. Deebi'ee ni dhufaa jechuudhaan dubbata. Ilaala eeyu kan ol ba'e Iyesuus Kiristoos deebi'ee kan dhufus isumadha. Egaan Kiristoos ol ba'e kana mootichi Daawit immoo dursee maal jedhaa? Faarsaa 46 yookiin immoo afaan Oromoo dubbistan 47 lakkoofsa 5tti maal jedhaa? Waaqa ol ba'e kanaadhaaf dursee Daawit dubbateera. Waaqni ililleedhaan Waaqayyo sagalee faaggaatiin ol ba'e jechuudhaan dubbata. Waaqayyo ol ba'e. Asitti immoo kakuu haaraatti immoo kan ba'uudha. Iyesuus Kiristoostu gara samiitti ol ba'e. Kanaaf kakuu moofaa faarsaa Daawitiin Daawit Waaqni jedhee kan dubbate Waaqayyo sagaleetiin ol ba'e kan jedhe sagalee faaggaadhaan ol ba'e kan jedhe asitti ol ba'u osoo bakka argame Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos Waaqayyoodha jechuudha. Akkasumallee Isaayyaas 40:10 irratti kan argannu tokko ni jira. Waaqayyo gooftaan akka humnaatti ni dhufa. Irreen isaas waa'ee isaadhaaf ni bita. Kunoo gatiin isaa isa bira jira. Mindaanis fuuldura isaa jechuudhaan dubbata. Kun dhufaatii lammaffaa Waaqayyoon murtiin booda dhufee laatudha. Egaan murtii kana dhufee kan laatu eenyudha jennee gaafa laallu immoo kakuu haaraa keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:22 ni arganna. Kunoo dafee nan dhufaa hundumaadhaafis akka hojii isaatti akkan kaffaluudhaaf gatiin isaa na wajjin jiraachuudhaan dubbata. Iyesuus Kiristoos immoo ilaala. Isaayyaas Waaqayyo ni dhufaadhe Iyesuus Kiristoos immoo dafee nan dhufaadhe. Ingidihi Isaayyaas Waaqayyo kan jedhe isa Iyesuus Kiristoosidha jechuudha.
Kanaaf isaan kun caqasoonni kun jechaadha oriitii keessattis jechuun kakuu moofaa keessattis dursanii kanneen barreeffaman kakuu haaraattis immoo kanneen barreeffaman haala kanaatiin manni kiristaanaa keenya maalummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaa sirriitti hubattee haala kanaatiin ni qabatti, ni barsiisti, ni amanti jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun barumsa Kiristoosiin kan hin jiraanne waaqayyoodhaan hin qabu akkuma jedhu barumsa Kiristoos kana dhugaa kana amannee ittiin jiraachuudhaan nuti waaqummaa isaa amannee ittiin jireenya bara baraa akkuma argannu namni kamiyyuu haala kanaatiin yoo amane jireenya bara baraa ni argata jechuudha. Kanaaf kanarraa caqasoonni kun asumatti nu haa ga'anii kutaa itti aanuun immoo kanneen hafan qabannee itti fufnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof.